ودي Guys, waanuma ajaa'ibaatu argina guyyaa guyyaarranii ajaa'ibumatu jira jechuudha. Bakka shamarran keenya dhiira taateetti bara kana jechuudha. Numa warra mana keessa taa'u kanatu bakka shamarran taa'aa jira ta'ee beekne naaf hin galle. Na beeku bara kana jechuudha dibiddibiin isa badeeti. Bakka ana keessi kooyyuu na kaka'ee jira bakka dibiddibii kana jechuudha. Taa'i na gochaa jiru mana bayi nama reebi na gochaa jira gaafan akkasitti ilaalu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota koo. Annagaa kooti galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo guyyumarraa waanuma addaa argina. Guyyumarraa waanuma haaraan dhufti. Guyyumarraa maaliif akka ta'e hin beeku kan namni lafumaa ka'ee wal lola ta'ee lafumaa ka'ee raawwatee wal reeballee ta'ee naaf hin galle. Haa ta'u malee wanni kun sababuun nama tokkootiin kan isaan wal reebanii. Garasiis sababa nama tokkootiin warreebu garnaas sababa nama tokkootiin warreebu garuu warreebuun kun aadaadhamoo wannumti kun maalii kanan jedhu gaafii natti ta'a jechuudha. Amma tokko gaafa natti yaadee jedhu waamaa namni akkas lafaa ka'ee keessattuu jechuudha namaaf jedhee gaafa warreebu maaltu itti dhaga'ama maaltu miira maaltu keessa isaaniitti dhaga'ameeti gaafa akkasitti namaaf jedhanii warreebanii. Anaaf gaafii guddaadha kuni garuu haa ta'u malee yoommoo jechuudha maaliifiin namni lafarraa maal jedhani dhiyoo sammuna kana viidiyoo wayii arguun keessaniin oolu dhiirri biyya lafaatirratti xiqqaatee jira baay'inaanii dubartoonni gara harka irra caalu dubartootatu baay'ataa jedhani beektani. Amma tokko gaafanti yaadee jedhu beektanii osoo walumaa galteedhaan jiraatanii gaariidha jarri kun warreebuu baatanii maaliifiin amma mootummaan iyyuu beeksisaa jira shamarran baay'atteedhaniiru waan isaan beeku maaliif yaa beeku maaliif amma dhiirri maaliif isinitti fakkaate wanni dhiirri wadda deefu yookiin dhiirri xiqqaatee fi dhiirri bakka lolatti deemee du'aa waraanatti ergama bakki hin deemne jiru jechuudha. Garuu shamarran hin deemtu jechuun miti kan deemtu sunuma jira giin akka dhiironni deeman sanatti miti akka dhiironni waraana deemanii baay'inaan shamarran hin deemtu kan deemtus jiraachuu dandeessi. Giin efe shamarran yoo deemte jedhame gara biyya ormaa kanatti jechuudha. Harkarra caala shamarran kan deemtu gara biyya ormaati jechuudha. Haa ta'u malee biyya ormaa deemtee dararaan aggas yeroo garaa waraanati irratti kallattii garaagaraatiin dhiirotarra gahuu harka caalaadhaan shamarran irra gahu hingaa shamarran irra gahu jechuu koo osoo hin taane osuma gahu dararaan osuma irra gahu miidhamsa osuma irra gahu akka warra dhiiraa sanatti irra gahu natti fakkaata. Gaa akkatti mootummaan itti beeksisaa jiruttis harkirra caalu shamarrantu baay'ata dhiirri baay'ee xiqqaadha kan jedhamuun dubbatamaati jira. So jarri kun gaafa ilaalu amma dhiirri wadda duu arganii raawwatanii nama tokko irratti namni 4 fi namni 5 wal lolaa irra natti fakkaata. Gaa wanni kun eddammoo akkas ta'e osoo walii galtee godhatanii gaariidha natti fakkaata jechuudha. Osoo walii galtee godhatanii silaa ta'e warreebuus mannaa wal miidhuus mannaa walii galteedhuma godhatanii raawwatanii osoo walii galanii ta'u jarri lachuu wal faana yookiin jarri sadanuu yookiin jarri arfanuu wal faana jiraatanii gaariidha. Kana keessa amma Sumayyaan eessa jirti? Sumayyaan maal taate? Sumayyaan maalirra geesse kan jedhu aga ammaatitti namni dubbate hin jiru. Aga ammaatti Sumayyaan eessa maalirra akka jirtu maaltu akka ishee mudatee jiru aga ammaatti gadi baatee Sumayyaan waan kana jetteetiin jirtu jechuudha. Amma namoonni baay'een keenya waa'ee jara kana hariina akkuma alla darbee mucaan suni jedhetti waama jara kana hariina malee Sumayyaa maaltu mudate maalirra geesse akkuma beekamu Sumayyaan dhukkubsattee jirti kan jedhamu dhageenyatii turre jechuudha. So Sumayyaan dhugumaan dhugaati Sumayyaan dhukkubsatteeti moo maalti ishii mudatee raawwatee gara miidiyaa kanaatirraa baduu dandeesse? Gaafa abbaan ijoollee ishee abbaan manaa ishee dubartoonni garaagaraa dhufanii raawwatanii
isaaf jedhanii raawwatanii akkasittiin warreeban isaaf jedhanii waa meeqa gochaadhaan isaaf jedhanii wantoota baay'ee argisiisaa jiran kana agam keessi ishii dandeessisee calliste dhugumaan fayyaa qabaattee raawwatteeti kan jedhu namoota baay'ee keenyaaf gaafiidha jechuudha. Anamman gaafii natti ta'ee jira gara kan kootini baay'ee gaafii natti ta'e maaliifiin Sumayyaan dhugumaan dhugaatti fayyaa taatee yookiin immoo biyyuma kana keessa jiraattee callistee viidiyoo kana ilaalaa jirti dhaggeeffataa jirti yaadu. Tokkoo fi akkuma jedhamee dhuguma dhukkubsattee gara mana yaalaa galtee ta'uu danda'a. Lamaaf immoo tarii gara biyya biraatti imaltee dhimma isaati jettee raawwattee ofirraa baastee ilmoo isiitii fi ofii isiitti qortee waan dhiiste natti fakkaataa jira jechuudha. So kanaaf iyyuu tokkoof tokko keessaa tokkodha jedheetiin yaada. Kanaaf rabbuun nagaa isaa taasisu garuu haa ta'u malee dhugumaan dhugaatti Sumayyaan nagaa qabaattee na Saidoon akkasittiin intalittii nyaata qopheessitee mana intalittiin achi dhaqxee nyaata nyaattee maal jedhu kana hin callistu jechuudha. Maaliif hin beektani yeroo ayyuu wajjin turan sana akkamitti akkan ishiin deebii irratti deddeebisaati turte gammachuudhaan isaa ta'u dhuftee too viidiyoo irrattis bifa gammachuudhaan haa dubbattu malee keessa ishiitittis mana ishiititti akkamitti akka jirtu nuti wanti nuti beeknu hin jiru. Haa ta'u malee yeroo sanatti dhuftee deebii deebisaatii turte akkasuma yaada keessa ishiitii qabdu ibsataatii turte wantoota baay'ee dubbataatii turte jechuudha. Waan namaaf illee barnoota ta'u akkasuma waan illee gara fuulduraatti isiidhaaf ilmoo isiitiif tarii ijoollee kana isatti argisiisuu dandeessi moo hin dandeessu kan jedhullee sababa maaliitiin kan jedhullee wanta inni sirreessuu qabullee kana jettee raawwattee dubbataatii turte jechuudha. Yeroo sanatti haa ta'u malee amma immoo erga gara sooshaal miidiyaatirraa baddee ji'a guutuudhaaf deemaa jirti jechuudha. Ji'a guuttee natti fakkaata guutuudhaaf deemaa jirti miti ji'a guuttee natti fakkaata. So kanaaf iyyuu nuti amma jaruma kana ari'uu qofa osoo hin taane jaruma kana faana fiiguu osoo hin taane wantoonni nuti irraatti isaan hordofuu jalqabne yookiin immoo isaan duukaa bu'uu jalqabne iyyuu jara sana lamaaniin jalqabni keenya jara sana waan ta'eef egaa jarni intalli kun eessa dhaqxee jennee gaafachuunis waanuma jirudha. Maaltu ishee mudate maalirra jirti ilmaanoo maalirra jiranii ijoolleen sunoo maal ta'anii jiru akkam ta'anii kan jedhu gaafidha. Har'a Saidoo fi ilmaan isiin tuni jartii isiin tuni kan waayuma kanaa isaan godhan kana dubbachuu qofa osoo hin taane ilmaan sunis gaafa miidhaman nu miidhu waan ta'eef isaaniifis yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu Sumayyaan eessa jirti kan jedhu anaaf gaafidha. Saidoon immoo qubarraa qabaata yoo ta'e hin beeka yoo ta'e iddoo isiin jirtu iddoo kanaa jirti fayyaa jirti kan jedhu yoo ta'e oduu tarii waanuma ijoolleellee ofuma isaatiif jireenya isaa ari'uu qofa osoo hin taane shamarran duukaa kanas fiiguu qofa osoo hin taane bakka isaan jiranitti deemee raawwatee isaan faana akka barbaade taasee akka barbaade ta'uu qofa osoo hin taane nyaata qopheessaniif qofa bakka barbaadetti deemee taa'ee nyaachuu qofa osoo hin taane ilmoon kan koo eessa jirti maal keessa jirti nyaata akkamii nyaataa jirti egaa yoo ijaan illee argee too intini jechuu baate tarii waanuma tokko waanuma ilmoo isaallee yaaduma ilmoo isaallee osoo dubbate nama gammachiisaa garuu innis immoo irraa zimmi jedheetii jira waanuma isaanii waan quba qabu natti fakkaatu. Egaa nama kan gaafii natti ta'e xiqqoo waan keessa koo Sumayyaan dhukkubsataa kan jirti kan jedhamu suni waan jiruuf gaafii natti ta'eetii jira jechuudha baay'eedha. Kanaafuu dhugumaan dhukkubsatteetti yoo ta'e rabbi ishee haa maaru gara biraatti immoo imaltee carraa garaa argattee jirti yoo ta'e rabbi ishee haa milkeessu ilmaa sanarree rabbi nama guddatee iddoo guddaa ga'u rabbi isaan haa taasisuun jedha. Jarreen isaan immoo egaa Saidoodhaaf jedhanii warreeban kana nageenya isaanii haa buusu rabbi. Saidoon immoo yookiin isaaniif ta'uu danda'a yookiin immoo haadha manaa isaa jalqabaatitti ilmaan isaa waliin walitti deebi'ee walitti jiraachuu danda'a. Nuti kana sana jennee wanti nuti irraa dubbannu tokkollee waa'ee kanaatti irraa jiranatti fakkaatu. Lafuma duwwaa irratti warreebu malee lafuma duwwaa irratti wal miidhu malee waa irraa argatu natti fakkaatu jechuudha jarri kun. Suma dhugaa dubbanna nuti ayyuu